akkuma duydaa fi garaan walitti gargalee yeroo takkaaf sakandii takkaaf wal bira taa'uu hin dandeenye onneen muuziqaa barattee fi tasirba dhageeffatuu baratte qur'aana rabbii uf keessatti qabattuu hin dandeettu. yoo onneetee muuziqaan ka guutu ta'e qur'aanni rabbii bakka san waan hin barbaanneef onneetii san keessaa luqqa'ee gabroota rabbiititti ce'a. yoo onneetee keessa ammoo jaalalli rabbiitii fi ergamaa isaa kan qur'aana isaa dhageeffatuu jiraate shayxaanni onneetee ta qur'aana san keessa taa'u hin danda'u. muuziqaan si boochisuu hin danda'u. muuziqaa fi shayxaanni sun sirraa deemee ergamaan rabbiitii fi qur'aanni rabbii fi hadiisni nabii muhammad jaalalti jara kanaa onneesi seenee onneetee ammoo gaa akka shittoo caala si urgeesse akka abaabooreef roobni irratti roobaa jiruutitti siif bareechisee onneetee tana siif biqilcha. yaa obboleessa kiyya yoo onneen si haa goyduu barbaadde dawaa biraa hin barbaadini galgalaa ganama muuziqaa hima dhageeffadhu. yaa obboleessa kiyya yoo onneen si haa jiitu jechi rabbii sitti haa mi'aahu haasofni rabbii kun sitti haa urgaahu jaalalli rabbiitii fi ka rasuula rabbii onnetee tana bishaan si haa godhuu yoo barbaadde waan guutu hoo qur'aana rabbii dhageeffadhu. muuziqaa irraa naaf fagaadhu. muuziqaan onnee nama tokkoo hin seenu seenee onnee san gurraachessee fokkisee hanga osoo dhiigallee itti bu'anii gorsa kennanii fi gorsi sun onnee gad isa hin seenne isa godhu malee hin hafu. yaa nama muuziqaan fatanamte mee yeroo tokko qur'aana rabbii sagaleetii bareeddu warra munaafiqootaa fi faasiqoota galgala ganama sirra sirbaniin onnetee ta goyde san qur'aana rabbiitiin jiisime. mee suuratul ikhlaasii fi suuratul naasiin ufitti qara'i ufitti tufi yaa rabbii onneetiyya tana jibbaa sirbaa irraa na qulqulleessi. bakka jaalalli sirbaa na guute kana yaa rabbi jaalala qur'aana keetii naa guuti jedhi allahan kadhadhu. rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kadhaa namni isa kadhate takkaa nama jalaa didee hin beeku. rabbiin onneeteen na duuba jaalala qur'aanaa qofa nuu godhe jibbaa akkasuma dadhabbii jibbaa muuziqaa kana rabbiin onneeteen na keessatti seef nuu godhe jaalala qur'aanaa bakka nuuf haa buusu. rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waan muuziqaa nu jaalachiisaa fi waan muuziqaan nu geessullee rabbi nu haa jibbisiisu. qur'aana ufiitii fi kalaama ufii rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa bakka nu haa buusu. wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.